السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوجمتوتا دعوتوتا زاد بودكاست كيارا سجنتا دبي في دجال جلتي ودي فنو وانغرغرا حالة يرو أما كيس جرو مقالة كي نساتو أكويتيتي وانتو tokko odeeffannoo garaagaraa walii qoonna jennee asitti argamnee jirra. Kanaaf akka nu hordoftan qalbii fi qaamaanis akka nu bira jiraattan isiniin jenna. Sagantaa keenyatti seenuun duratti chaanala YouTube keenyaa Zad Production subscribe, like, share gochuu akka hin daganne akkasuma immoo peejii Facebook keenyaa follow gochuu akka hin daganne Zad Podcast jechuudhaan search gootan isinii dhufa. Akkasuma immoo fuula TikTok keenyaa viidiyoodhaan gabaabaa ergaa babbareeda dabarsuu danda'u isinii irratti dabarsina waan ta'eef achiinis seenaa follow nu godhaa isin jechuu barbaada. Kanatti aansuudhaan gara sagantaatti deemuudhaaf deemna. Daawwattoonni keenya kabajamoon yoo nu ilaalan hedduu akka booharan yoo nu caqasan immoo hedduu barnoota garaagaraa akka fudhatan abdii qabna. Kanaafuu sagantaa keenya sagantaa dubbii fida. Sagantaa miidhagaa fi hawwataa ta'e akkasumas sagantaa barsiisaa ta'e sagantaa bohaarsaa ta'edha waan ta'eef kanaaf wanni subscribe share fi like jalqaba tarte waan ta'eef irra deebi'uudhaanis warroonni hin dhageen channel YouTube keenyaa Zad Production subscribe share fi like gochuudhaan maatii nuuf ta'a akkasumas hiriyootan firootan keessanii fi namoota akka keessanii hedduudhaaf waan kana qoodaatii nus nu jajjabeessaa akkasumas immoo qeeqa isaatu yaada garaagaraa yoo qabaatan iddoo comment yookiin iddoo sanduuqa yaada sanitti nuuf barreessaa isiniin jennaa kallattii mangara sagantaa keenyaatti ceena. Dura sagantaa seenuun duratti Zad Podcast miidiyaa maayii kana umrii gabaabaa ta'e yeroo dhiyoo as bahedha. Miidiyaa kana jabeessuun isin bira haa jiraatu. Akkasuma immoo namoonni hedduun biyya alaarraa bilbilanii nu gaafatan akkasuma immoo biyya keessaayis nu quba qaban sagantaa keessan itti fufaa wantoota hedduu nu barsiisatanii isiniin boonaa jiran jedhan haa galatooman haa ulfatan jedhanii jennaani. Akkasuma immoo namoonni tokko kan gargaarsas nu gochuudhaaf fedhii qaban akkasuma immoo nu godhaa jiran galatooma ulfaadha jennaan carraa kana fayyadamuudhaan. Kalatti mangara sagantaa keenyatti deemna. Sagantaa keenya eega kaafte dubbii fidaame. Zad Podcast jalqabaa afaan Oromooti. Akkana namni hin dhageenye akkasumaan haa dhaga'u. Namni hin dhageenye asumaan haa hubatu asumaan haa dhaga'u. Podcastiin afaan Oromoo Zadiin duran turre. Zad Podcastii afaan Oromoo kan jalqabaati. Kan dhalateen dhaloota qubeeti kan tarkaanfataa jiruun dhaloota kanaan waan ta'eef akkasitti akka quba qabaatan kanaaf namoonni hedduun isaanii immoo podcastiin afaan Oromoo akka banamuuf hawwii yeroo dheeraa namoonni qabaataa turanis jiru beekamaadha. Garuu immoo yeroo tokko abbaan waan dhabe ilmaan argata jedhama miree bakka ofii gahuu dadhabdan san yookiin bakka yaadaan geettan san nuun geettaniitiin jirtan jenneetiin yaanna duratti yoo rabbiin jedhe wantoonni hedduun namootatti gaafii ta'an bifa hojii keenyaatiin deebii argataatiin kan tarkaanfatanidha. Kanaaf waa hedduun of kolchaatii haala saniin nuuf hubadhaa jechuun ni barbaanna jechuufi. Kan keessa jirru ji'a Ramadaanaatti. Akkana. Baga isiniin gahe jechuun qaratarullee ammallee asumaan baga ji'a kana ji'a jaalatamaa ji'a rahmataa kanaan isin gahe isiniin jenna. Kanatti aansuudhaan ammoo waan Ramadaana kana keessa ta'aa jiruu fi odeeffannoowwan tokko kan waliin dabarsinu ta'a waan ta'eef Ramadaana kana ilaalchisee akkasuma ammoo jalqaba irratti sagantaan nu qabannee dhufne waa'ee ifaa magaalaa keenyaati. Ifaa magaalaa keenyaa haga dimlaayitiitti jijjiirame bubbulee jira. Kana dimlaayitii ta'ee jira. Wanni kana jedheef carraa hagana daqiiqaa hagana nu sagantaa kana isinii waraabnu keessatti nu tursiisuu isaaniitiif baay'ee galatoofannaan asumaan dhugaa dubbachuudhaaf nuti sagantaawwan hedduu isinii dabarsuudhaaf karoora guddaa qabna ture. Sagantaa kana dabarsuudhaaf sagantaadhaan hedduu bifa liiviitiin namoota hedduu affeerree karoora baay'ee baafnee turre. Garuu ifaan magaalaa keenyaa yeroo Ramadaanaa qofa xiyyeeffannoo irra kaa'uudhaan waan nu jala fashaleessaa turaniif sababa saniif qofa sagantaan keenya karoora keenya bal'aan nu harkaa kufee jira. Dhugaadha jechuun ifaan kun beeyta yeroo waan tokko ati irra deddeebiidhaan argitu
wanti kun sila jechuun ittuma yaadameeti wanti jedhu si keessa dhufa. Kana. Yeroo Ramadaanaa kanaan duras Ramadaana hedduu dabarsinee jira alhamdulillah. Alhamdulillah. Askeenya abdii qabna yoo Rabbiin jedhee. Ifaan hin rakkisa. Normally zamana amma keessa jiru kana malee durfaa hedduu taraawiyyu salaatuun taajjudayyuu salaatuun ibaadaayyuu hamileedhaan godhuun yookiin bifa mooraaliin sitti dhaga'amuun ibaadaa godhuun iyyuu ulfaataa ture beektaa. Garuu zamana sanaa kana alhamdulillah Rabbiin galanni haa ga'u teeknooloojiinis babal'ate namni jenereetara maal fayyadamu jechaadha. Garuu beektaa wanni kun yeroo hedduu yoo abbaan iyyate ollaan birmata jedhama. Dhugaa. Yeroo tokko yoo calliste sin tuffatamta. Dhugaa. Kanaaf amma haalli keessa jiru haala rakkisaadha gama ifaatiin. Amma jechaadha especially Ramadaan osoo seenin torbee tokko maal eegalee natti fakkaata wanti kun. Kana jechuun kunillee kan eegalameef akkanatti mul'atutti namni xiyyeeffannoodhaaf ifaan kun sababa Ramadaana akkana nu godhan akka namni jedhee xiyyeeffannoo irraan kenneef bulee 15 torbaan tokko dura maabiraatii yookaan ammoo ifaa kana baballeessuu faraqaadhaan gochuu toho ganama toho galgala toho guyyaa gochuu yoo yaadattee jiraatte torbaan dabre Ramadaanni osoo seenin duratti yoo xiqqaate guyyaa tokkoo fi walakkaa oliif dabre ture akka magaalaa guututti wanni kun ammoo xiyyeeffannaa yookaan ammoo tenshinii namaa hatuudhaaf yoo ta'e malee wanni ifaa akkasitti balleessee guyyaa samara tursiisu yookaan ammoo Ramadaana jalaan gahee mudannoon akkasii mudatu sun xiqqoo akka dhaabbata sanittis akka warroota ifaa kan harkaa qabattis isin saalfachiisuudha qaba yoo jenneen osuma. Akkana yoo jenneen osoo hin taane jenneeyyuu irra deebinee sin jenna isin saalfachiisuudha qaba. Maaliif beektee jechuun ummanni akkuma waan isarraa barbaachisu gumaachuu san waan isaaf barbaachisu san argatuudha qaba. Guutumaan guututti jechaadha. Kana qofaa miti hedduu gama bishaanis yoo siin deebiita haala rakkisaatu jira. Garuu magaalaan teenutuun waa hundaan badhaatuudha. Ummanni daldalaan magaalaa kana jiraataan magaalaa kana waan isarraa eegamu kamuu gama barbaadameen gumaachurratti argama. Gumaachaas ture. Har'as gumaachaatiin hin jira. Garuu immoo bifa barbaadamu saniin fedhiin isaan eeggamnee fi wantoonni inni barbaadamu guutamnee fi normaalii magaalaa kana keessa wantoonni hedduun isaanii ifaadhaan socho'an. Beekamaadha. Namni immoo magaalaanis guddina ariifachiisaa jirti. Magaalaanis guddina ariifachiisaa keessa jirti. Gaafa kana teeknooloojii wajjin sochoota. Teeknooloojiin maal barbaada? Ifaa barbaada jechaadha. Magaalaa kana keessa akkuma siif kaase wantoonni hedduun ifaadha barbaadan. Manneen hodhaa ifaa barbaadan, manneen kompiitaraa ifaa barbaadan, nuti ifaa barbaadna. Warri miidiyaa ifaa barbaadan. Qaamni mootummaatu ifaa barbaada. Maaliif hojiin akka dur qalamaan barreessuu miti. Gama kompiitaraatti ce'eetiin hin jira waan ta'eef. Gama teeknooloojiin wajjin tarkaanfataatiin hin jirra waan ta'eef kun itti yaadamee xiyyeeffannaa keessa galuudha qaba. Dhaloota kanas muufachiisuun hin barbaachisu. Wantoota hedduu waliin dalaguudhaaf karoorri qabatee jira waan ta'eef. Meeshoonnis amma yeroo baay'ee maaltu dhagahan beete meeshaan hin jiru. Meeshaan badee jira yookiin meeshaa guyyaa lamatti as gahaa sadiitti as gahaa yookiin biyya Chaayinaarraa yookiin biyya kanaarraa dhufaa jedhama beektaa. Meeshaan kun jechaadha. Garuu immoo nuti waan nurraa eegamu hawaasni kun waan isirraa eegamu gumaachaatiin hin jira waan ta'eef iskoortiin lamaa sadii awwaluma qophaa'uu fi baay'ee isaan qofaa miti. Duraan ifaan magaalaa kana keessa jiru yookaan ammoo waajjirri yookaan ammoo dhaabbanni magaalaa kana keessa ture kan magaalaa qofa ture. Amma immoo kan federaalaattis magaalaa kana irratti nu dhaabbatee jira. Dhaabbachuun yookaan ammoo biiroo isaa achitti dhaabee hojjettoota itti qacaree kaffaltii qofa mallaa qofa kafaluuf faayidaan qabu. Jijjiiramni guddaan argamuu qaba magaalaa kana irratti. Yoo agartee jiraatte ifaadhaan magaalaa keessatti jiran gurguddaa kunniin ifaan kun wanni akkana babbareedu wanni magaalaa bareechisu xiyyeeffannoo itti kennamee eega dhaabbatee booda ifuu dhabuun yookaan ammoo qullaa yookaan qafoo ta'ee yookaan akkana dhaabbachuun baay'ee nu qofa warra magaalaa kana keessa jiraatu yookaan ammoo jiraattota magaalaa kana qofa osoo hin taane namoota biraa kan biyya biraarraa gara magaalaa kanatti yeroo isaan dhufan si qaanfachiisa beekta. Galgala magaalaa keessa wookii waliin deemuun saalfachiisa. Maali warri ifaa ol kaayate moo guyyaarraa keessumaa osoo jiran waan jiru qoosoo waan jiruuf dhalataan biyya kanaa dhugumatti ittiin qaanfata waan akkanaa. Akkana kun jechaan waan gaarii kaafte.
ويتلالتو مقالان تينو قويا وجيلم مسوما دينيا كان حجة من كيستو مقالا كان ميدكسو كيستي مقالا كان هوتو تايسو كيستي جاي أنا دا كيسان كإني تباتي وجيم مسوما دينيا كان حجة ميجال غرو وانتي مرتو يوغوتو تايباريدا Dhugaa dubbachuudhaaf hojiilee nama hojjetaman keessattuu naannoo giriinii san green area san yoo ilaaltu guyyaarra halkan bareeda osoo ifaan jiraate garuu bareedumni akkas jiru sun wantoonni akkasii sun lafa gahaniiti eegannoo harka gahanii booda sababa ifaa bareeduma san gufachuun qabu bareedumni akkas jiru gufachuun qabu haga magaalonni biraa akka magaalaa roobitti osoo bareedne jedhanii abdii itti horee waan ammoo fakkeenya godhatan takka jechuun maali beektaa har'as jechaatiin hin jiru guyyaa wayita argan jechaa jiru guyyaa wayita argan namoonni duun isaanii ka dur nutti hinaafaatiin jiru beektaa magaalonnummaan dur gurguddaadha yookiin immoo sadarkaa haala barbaadameen tarkaanfatan jedhamaniyyuu yoo guddina magaalaa kana yookiin bareeduma magaalaa xinnaa tana argan hedduu nutti hinaafu garuu immoo abbatuuf beekaa mere keessa abbatu beekaa wallaan akkam bultee beekaa akkatti bulee abbatu beekaa jechuun Oromoon beektaa nuti keessa beekna keessi nuti beeknu maali magaalaan teennaa misoomnis kennaa guyyaa sin beekna halkanis hin beekna nuti garuu immoo halkanii fi guyyaa haala barbaadamuun yoo ka wal simeetiniin wal faana kan hin deemne taate xiqqoo isii bareedumni kenna gimaashi itti ba'a nummoo magaalaa teennarraa maqaan takka firiin takka akka jechaan gamantaan hin ka'uun feenu hin barbaannu beete maaliif magaalaa teennan jaalannaa misooma irratti hin hirmaannaa waan nurraa eegamu hin baanaa kanaaf bakka mormuu qabnutti illee morminaa jechaadha bakka dura dhaabbachuu qabnutti illee dura dhaabbannaa jechaadha kana kan goonu immoo waan nurraa eegamu baanee dirqama kenna baanee mirga kennaa falmannaa jechaadha kana kan jennu dhalataan magaalaa kennaa daldalaan magaalaa kennaa jaarsi magaalaa kennaa hawwonni magaalaa kennaa hedduun isaanii namoonni harka caalu harki guddaan isaanii waan isarraa eegamu baataatiin hin jiru argaatiin hin jirra waan ta'eef jechaadha sirri guutuun guututti baataa jiru guutuun guututti jechaadha nummoo qaama hawaasaa keessaas tokko waan taaneef hawaasni hawaasa gaafa jedhamtu walumatti hammatamtaa jechaadha kanaafuu hawaasichi eega waan isarraa eegamu baate mirga ofiitiif falmatuun dirqama falmuu jechaan akka gaafa kaleessa yookiin bara wayyaanee san gabbaanii dhakaa darbachuudhaan maali miti hadda ifaanii fataa waan ta'eef wantichi ka gaafatullee keeti afaan kee dubbata seenaa kee kaleessaa beekaa wal dhageettaa wal kabajjaa waliin qoosta waan ta'eef wanni sirraa'uu qabu sirraa'uu qaba walumaa galatti sirraa'uu qaba bareeduma magaalaa kennaa qixxeetti markaan baasinaati waan jalqaba irratti kaasuudhaaf yaalle san xiyyeeffannaan yeroo ramadaanaan kun nurraa ka'uudha qaba maaliif beektaa wantichi meebii dhimma biraas ta'uu danda'a garuu no ta'uu danda'a jennee murteessuu hin dandeenyu maaliif beektaa nuti deddeebi'ee ramadaana keessa nuti deddeebiidhaan taasifamu itti yaadameeti wanti jedhu si keessa dhufa kanaafuu wanti kun xiyyeeffannaa keessa galee ummata keenya miskiina kanas ummata yaa rabbi jedhu kana ummata yaa rabbi biyyatii jedhee du'aa godhu kana ummata waa hundaaf du'aa godhu kana ummata qaama waan gaarii hojjeteef du'aa akka gaariitti kadhatu kana murchiisuun hin barbaachisu beetee kanaaf wanni keessa deemnee haasofni osoo baay'een jiru irraa fusataatti haasa'aa jirra keessattuu sa'aatii keenya fayyadamuuf akkasuma immoo odeeffannoowwan biraatis isin biraan ga'uudhaaf deemna waan ta'eef wanni ifaa amaanaa yookaan amaanaa isin ta'u garuu immoo balbala waan argan hin dadhawan beekamaadha kanaaf abdii qabna akka nu sirraa abdii qabna akkasuma namni kallattiidhaan sagantaa waa'ee ifaa kana kallattiidhaan kaasaa ture FB yookaan Facebook gubbatti ilaalaa ture dhalataa magaalaa kanatti natti fakkaata garuu hin beekuun Roobee Times jedha maqaan isaa kallattiidhaan akka dhugaas jala bu'eetti hordofaa ture ifaan guyyaa tokkoof walakkaa nurraa badaa jira ramadaan irratti maatii xiyyeeffatamaa bakka baalee yatiimaa Roobee yatiimaa abbaan qabduu baay'ee rakkataa jirra dhugaas jedha wallahi ani jechuun yeroo inni akkasii dubbatu na keessaa dubbata
rakkinna magaalaa keenya keessa jiru bal'inaan jala deeme akkasuma immoo wantoota kaasuu qabnu baay'een osoo jiru hafaa jira mata dureedhaan biraas jira waa'ee magaalaa keenyatti wal deddeebina waa'een uummata keenya mufachiisaa jiru baay'ee waan jiruuf suuta yoo ta'e bareeda amma kan itti taatarruuti yeroo keessa jiru yeroo ramadaanaatti jennee jirra ramadaanni kun waa hedduu qabatee dhufa isaan keessaa yeroo darbe waggaa kana biyyattii guutuu keessatti jechuun danda'amu takka Street iftaar ka jedhamu yookaan ammoo Grand Street iftaar ka jedhamu magaalaa hedduu keessatti iftaar daandii gubbarraa qophaa'aa ture. Baranas akkuma itti fufeetti jira jedhaa jiru warri Finfinneetis warri magaalaa Roobeetis. Warri magaalaa Roobee ka waggaa dabre gara dhumaa irratti sagantaa kana milkeessuudhaaf walii gadi fiigaa turanii. Akkasuma immoo alhamdulillah fedha rabbiitiin milkaa'ee fi haala bareedaan xumuramee jira. Garuu barana wantoota hedduu fooyyessuudhaan itti yaadamee karoora qabatee sagantaa iftaaraa magaalaa Roobee yookaan ammoo Grand Iftaar Program jedhanii maqaa kana moggaasuu fi sagantaa kana haala barbaachisaa ta'een qophii hunda xumuraniitti itti deemaa jiran. Dhugaadha. Akkuma tu jettee waggaa darbee wanni gaariin dalagamee isiniin ture. Maaliif duuba deebi'ee beektaa? Kaleessa qabnaaf har'a waan gaarii haasofna. Kaleessa namoonni tokko tokkos haa ta'u qaamni mootummaas nu deeggaree rabbiin wajjin iftaarri daandii gubbarraa akkuma karoorfamee qofa hin hafne hojiirra oolee haala gaariidhaan dabreetiin hin jira. Haala keessummoota hedduu hammateen, haala abbootii amantaa garaagaraa hammateen, haala qaama mootummaa hedduu hammateen, iddoo garaagaraa jiran hammateen, bifa tokkummaa qabuun, bifa jaalala qabuun, bifa gammachuu qabuun raawwateetiin hin jira. Mee jidduudhaan waan si agaafadhuuti waan si mudate qabdamoo waan addaa waan si mudate qabdaa? Dhugaa dubbatuudhaaf mudannoon hin dhabamu. Garuu immoo yeroo tokko mudannoo ati galmeessituu fi mudannoon galmeessinitu jira. Yeroo tokko gaafa rakkoo injifannoon injifatu. Rakkoo gaafa ciminni injifatu mudannoo sanni irraanfatta. Gaafa mufii yookiin wantoota akkasii sanniin jaalalti injifatu waan kanneen kanarraa gaafta. Gaafa kanoo wanti xiqqoo san irraanfatteet mudannoon si mudate san akkuma kortootti irra ceetee yookiin akkuma riqichaatti irra tarkaanfattee waan gaarii san caalu gumaachuudhaaf ka'atii tattaafattu beeta. Ramadaana taree dhugaa dubbatuudhaaf hedduu cinqaa ture sa'aatiin isaa. Cinqaa ture isaanii achi keessatti namoonni abbaa itti ta'anii socho'aatiin hin turan hedduu cinqaa keessa turan sa'aatis san keessatti jechaadha. Garuu cinqaan sun mudannoo isaanii qofa osoo hin taane mudannoo hawaasa kanaa ture. Kan waliigalaa ture. Mudannoo waliigalaa ture. Kan qaama mootummaas ture. Maaliif beektaa wajji taaneeti kan nuti tarkaanfataatiin hin turre. Kanaaf haala barbaadame waan milkaa'eef garuu hubannoo san namoonni hunduu akkamitti hubatan beektaa? Akka ciminaatti. Akka cimanaatti. Akka jajjabinaatti. Akka kortootti. Akka riqichaatti ka isaan hubatan. Ka kaleessaa irraa baratanii ka kaleessaa irraa waa hedduu fudhatanii hadda immoo maybe jechaan iftaarri daandii gubbarraa kun qophaa'uudha qabu wanti jedhu osoo ramadaanni seenin guyyaa 2-3 dura dhageenyee jira. Kana maa inni beete dogongora kaleessaa irraa baratee namoota kaleessa dogongora raawwatanis gorfatee cimaa ofii qabatee fuuldura tarkaanfachiisuudhaaf dhaloonni sa'aatii socho'eedha amma. Xiqqaan guddaa waliin ta'ee dargaggeessi jaarsa waliin ta'ee namoonni immoo dargaggeessi of dura kaa'ate dargaggeessu wal caalaa miti akkaataa dubbii wal caalaa hayyummaa wal caalaa namoota amansiisuu wal caalaa namoota waliigaluu wal caalaa namoonni walumarra jiran akkana kana keessaa fuudhee tokkoof lama of dura kaa'atee qaama mootummaa waliin akkaataa itti walii galameetiin iftaarri kun taasifamu. Hayyoota waliin jaarsa waliin namoota hedduu waliin akkaataa inni ittiin akkasuma majlisa magaalaa waliin majlisa magaalaa waliin shabaabban magaalaa garaagaraa waliin dhaabbattoonni hedduutu jira keessa itti gaafatamtoonni jamaa magaalaas hedduutu jiru as keessa. Kanaaf wantoota kanaan walii galanii tarkaanfachiisuudhaaf sa'aatii hagamtu nu ga'a. Yeroo hagam yoo fudhanne wayyaa eenyu walii yoo mari'anne wayyaa hojiilee kanammoo haala kamiin yoo walii qoonne wayyaa waan jedhu irratti marii
gaariitu jira. Haala gaariitu jira. Haala gaariitu Waan jira. bareeda waan dhuguma mudannoo dabirra muuxannoo guddaa akka fudhatan kan mul'isudha. Akkan. Namoota guyyaa san achi walgahii san keessa ture keessaa tokko nuyis keessa jirra akka qaama miidiyaatitti Yaa. guyyaa san maal gochuu qabna akkamitti addunyaadhaaf agarsiisuu qabna haala yookaan ammoo naannoo bareedum bakka san jiru akkamitti mul'isuu qabna waan jedhu irratti nutis yaada bal'aa irratti kenninee irratti haasaa turre yoo rabbi fedhe inshaallah namoota ifxaara kana qopheessaniin guyyaa muraasa booda isin dhiyeessuu dandeenya. Inshaallah. Yaada bal'aa irratti haa kennanii waa'ee ifxaara magaalaa keenyatti qophaa'uuf deemu jechuudha. Ammaaf gaa wanni nu kaleessa yaadannee kaarraa dubbanneef uf durattis guyyoota jira waan ta'eef jajjabina nu barbaachisu yookaan ammoo wantoota irra tarkaanfachuu barbaachisu irra tarkaanfachuu qabnaadha. Kaleessaa akkas ture kaarraa ammoo maal fakkaata laata? Haala gaariidhaan waan dabruu fakkaata. Akkana. Waatu jira beektaa? Maaltu jira seetee? Naannoon Baalee kun seenaa kaleessaa keessatti, seenaa Islaamummaa keessatti dhalootaaf daandii ibsaa saaqaatiin hin turedha. Keessattuu Islaamummaa keessatti tabiraa boodatti deebina. Okay. Injira lachinuu jira garuu. Hedduutu jira jechaan. No. Lachinuu osoo hin taane Islaamummaatiis hedduutu jira. Oromummaanis Oromummaanis jira yaa. Oromummaan haala ajaa'ibaatiin osoo addaan hin baasin Yaa jechaan. Oromummaanis Akkana. Islaamummaanis Islaamummaanis akkana. ifaa gugurdaa Ifaa gurguddaa dhalootaaf qabsaatiin hin turedha. Jechuun Oromummaa tana yoo eegale naan kuttiif beektaa. Na fudhatteetiin hin baddii. akkasiin hin banne anoo si qaba abshir. Waan jedhuuf taan itti deemna jedhee beektaa. Abshir rakkoon qabu. Intaa lachuun. Lachuun jira. Jechuun taan ufuma haa qabu atillee. Ani illee si qaba. Naqa biti Oromummaan tuni beektaa yeroo Abshir na harka jirta lugaama keenya torka qaba abshir. Siin kutti beektaa. Keessaayyuu hin baanu dhugaa dubbatuudhaaf garuu immoo yoo as deebine Islaamummaa keessatti uummanni Baalee uummata seenaa guddaa qabudha. Uummata akkuma siif kaasee dhalootaaf daandii diinii saaqaatiin hin turedha. Warra gaafa namni hirriba keessa jiru hirribaa ka'ee beekumsa diinii kana ifaa diinii kana barbaacha biyyoota hin beekne lafa hin beekne dhaqaatiin hin turedha. Seenaa keessatti yoo laaltu Baalee qubannaa uummata musliimaa jedhamteetiin hin beekamti. Uummanni kun immoo Baalee ya musliim daseet. Daseet jedhanii jedhan. Iddoo gongorree isaanis dhugaadha. Seenaa keessatti nuti wantoota gaggaarii gama diinii babal'isuutiin gama Islaamummaa babal'isuutiin maaliif jennaan Islaamummaan nagaya waan taateef Islaamummaan jaalala waan taateef Islaamummaan wal qarqaaru waan taateef Islaamummaan wal cinaa dhaabbatu waan taateef Islaamummaan guddina biyyaa waan taateef guddina biyyaatiif bu'uura waan taateef Islaamummaan akkaataa ittiin wal bulmaata jiru hawaasummaa keessatti bu'uura waan taateef wantoota kanneen diriirsaatiin hin ture uummanni keenya. Wanti sun immoo hin gufanne dhugaa dubbatuudhaaf maaliifi haqatu keessa jira dhugatu keessa jira dhugaadha waan ta'eef onneerraa dalagame dhaloonni kaleessaa jechaadha. Dhaloonni kaleessaa sun wantoota akkanaa kana gateettiitti baatee gateettiin isaanii yoo laaltoomaa hin qabu fakkaatus gateettiitti baatanii ba'aa hedduudhaan yeroo dheeraa itti fudhatanii itti dhiphataniitiin ka isaan wantoota hedduu nuuf gumaachaniitiin asiin gahan tan Oromummaas tan Islaamummaas. Gaafa kanammoo beektaa dhaloonni har'a keessa jirru kun ani yoo nu badhu kakaleessaa irra wanni inni hadda dammaqeef takaleessaa san seenaa qoratee jira galteefii jirti. Gahumsi eessa gahumsi har'a irra jirru wal madaalaa wanni jedhu wal afoo qabeetiin ilaalee jira dhaloonni har'aa kun. Yoo kana laalu immoo walitti hin galleef beektaa. Nuti hadha wantoota tokkoon butamneetiin hin jirra. Akka kaleessaan jirru nama amaanaa nyaate ta'aatiin hin jirra. Amaanaa aalimman kaleessaa, amaanaa daa'iwwan kaleessaa, amaanaa sheekota kaleessaa, amaanaa ulamaa kaleessaa, amaanaa sheekota kaleessa qara'anii nu qaraayisanii, amaanaa ulamaa kaleessa diinii dhaalanii nu dhaalchisanii san nuti eessa kenne biraa hoo eessa jirra waan jedhu irratti gaafii ta'e iddoo wayii kennee biraa sokkine moo isatu nu biraa sokke wanti jedhu gaafii itti ta'e beekta. Gaafii nuti ta'e iyyuu malee. Nuti walumaan jirra. Dhaloonni kanuma. Gaafa kanammoo gaafa wantoota tokko fiddeetiin uumee anillee gahee kiyya haa baadhu jettu iddoo tokkoon sitti qilleensa.
Maaliif takalee isaa sana haala gaariidhaan kunuunsitee waan asiin hin gahiniif jecha. Kana jechaan maali wantoota tokko tokkoon butamteetiin hin jirta. Ammayyummaan butamteetiin hin jirta. Jiruudhaan butamteetiin hin jirta. Barnoota adda addaatiin butamteetiin hin jirta. Kana jechaan maali beete garantaan itti miti. Amaanicha haala barbaadamuun qabanneen kaane malee bakka hin barbaachifne jirraa miti amma. Garuu immoo santi qoonni hin laaffifne. Maan warka laafti? Santun warka laafi tasoquu deemnu tanatu san caala seeneeti beekta. Ta barbaachaaf baane tanatu san caala seeneet kanarraa maqnee jechaadha. Garuu gaafa gamaaf gamanatti mil'attee tin ilaaltu ani eessa jiraa? Ani kaleessa eessa turee? Maal ta'ee? Ani har'a maal ta'ee? Ani har'a eessaaf deemaa jiraa? Osoo atiin gaafatinuu gaafiin ufumaaf siif deebi'aa jechaadha. Sochii ati gootuurraa jechaadha. Kanaaf dhaloonni har'aa kun wanti inni lafa jalallee itti qophaa'ee, itti mari'atee, itti wal waamee, walitti hidhaamee ati eebalu jedheetiin osoo wal hin qoodin bifa tokkummaatiin, bifa jaalalaatiin, bifa obbolummaatiin ta'uu hunduu caaltu jechaadha. Obboleessa musliimaati. Jedhaa miira islaamummaan. Kanaafuu wantoota hedduu walitti qabna, obbolummaa walitti qabna, jaalala walitti qabna, islaamummaa immoo ta'uu hunda caaltu walitti qabna, biyya walitti qabna. Kaleessallee abbootiin gaafa dhaalaniitiin nu dhaalchisan san waliin nutti kennanii wanni wal gannuuf hin jiru. Eebalu ati eessaan waa nurraa qabatta? Ati eebalu ati eessaan malta? Eebalu si hoo eessa si kaa'u? Inumaayyuu bara marii tokko keessatti gaafa hirmaattu iddoo gurguddaa gaafa fuudhanii si kaa'an iddoon tuni anaanii miti eebaluun malteetta. Maaliif ree jaalalaa fi kabajaa kaleessa abbootiin dhaalanii nu dhaalchisanii. Yeroo tokko beektaa yoo laaltu daawwitii akka daawwitiitti waan akka waa yookiin foddaa wayitiin waan dhaloonni kaleessaa gumaachisan laalaa jirtu sitti fakkaata. Wanti seenaa dubbistee seenaa saniif kan wal bira qabdee ilaaltu? Wal bira qabdeetiin hin ilaaltu. Akkas nama fakkaata. Akkasitti fakkaata. Waan gaariidha. Garuu immoo hayyee akkuma reef dura sodaattee turte. Seenaan uummata kaleessaa, seenaan gootota kaleessaa, seenaa uummanni keenya, ulamaa'ni keenya asiin dura dabarsaa ture. Fuudheen sii lixaa jira. Yoo qabeessi deebisee malee hin taane. Kanaafuu as deebi'iiti waan irraa kaatee fi yaada barbaachisaa san irratti naa deebi'iiti. Osoo itti naaf hufte. Seenaan galaana. Yoo seenaa dubbattu, yoo seenaa dubbiftu, yoo seenaa qorattu. Seenaan galaana. Fuudhee siin kutaa. Fuudhee siin lixaa. Garuu daayituu seenaatu si baasuudha danda'a beekta. Ati daayituu seenaatu unooltu. Maal ta'allee miti. Hayyee maduree kenna kan yookaan ajandaa kenna maduree kenna kan amma qabannee harkaa qabnu kan waa'ee namoota kanneen namoota gurguddaa kan itti yaadanne yoo as baafnu namoota maqaa namoota saniin ittiin as baafne maduree waa'ee iftaa guddichaa magaalaa roobii irratti qophaa'aa jiru ijoollee biyyaatiin ijoollee magaalaa kanaatiin kan qophaa'aa jirudha. Kanaan wal qabatee yeroo tokko sirraa xuxachuu barbaada. Gaaffii siyaa gaafadhuuti. Yeroo amma kana magaalaan Roobeetii fi magaalaan Gobbaa iddoo tokkotti deebi'anii jiranii. Magaalaan Gobbaa. Goba. Garuu pronounce yeroo ta'u yeroo uummanni yeroo itti waamaa jirutti Gobba jennee waamaa jirra. Amma magaalaan Roobeetii fi magaalaan Gobbaa bakka takkatti deebi'anii magaalaa Roobee Gobbaa ta'uudhaan iddoo tokkotti bulaa jiranii kantiibaa tokkoon bulaa jiranii. Kana wal qabatee iftaarri magaalaa keenyaa guddichi amma dhiyaachuudhaaf deemu yookaan ammoo dhiyaataa jiru kun haala kamiin akka dabruu haala kamiin akka qophaa'u hedduu wadda tokko qabdu jira. Dhugaa dubbatuudhaaf waa tokko dhageessin hin ture. Nuti dhugaa dubbatuudhaaf lafti Goobaa fi lafti Roobee lafa takkaadha. Hawwii keenyas ture. Magaalli teenya hedduu bal'ataatiin hin jirti. Magaalli teenya hedduu guddataatiin hin jirti. Magaalli teenya magaalota hedduu wantoota magaalonni hedduun hin qabne qabdi. Yookaan dhugaa dubbannu taate. Akkasumas qabeenya uumamaatiin naannoon kun hedduu baay'ee miidhagaadha. Miidhagaadha. Uwwifamaadhas. Uwwifamaadhas. Akkasuma laftis lafa diriiraadha. Lafa diriiraadha. Magaalli dur taate malee beektaa silaa tokkuma ta'uudha qabna turre jalqabumayyuu. Garuu immoo waan gaariidha amma dhiyeenya kana gama qaama mootummaatiin gama jaarsa biyyaatiin mariin taasifameetiin itti fakkaata.
tokkotaanii tiniin jirra alhamdulillah. Bakka tokkotti deebinee jirra. Tokko ta'uun immoo gammachuudha. Sun gammachuudha. San qofallee miti. Baay'isoo magaalaan Roobeetu qoodamiinsa magaalaa lamatti. Okay. Walii galatti magaalaa Roobee jalatti kan jiru kifla katamaa keessa afaan Oromootiin maal jedhama? Ani hin beeku kifla katamaan afaan Oromootiin hin beeku garuu afaan Oromootiin waa deebi'u. Magaalaa qoodamiinsuma magaalaa kanatu bakka sadiitti qoodamee jira. Magaalaa Goobbaa akkuma duraanii qabattee baateerti. Magaalaa Roobee ammoo Zeebalaa kifla katamaa yookaan ammoo gara kallattii Zeebalaa akkasuma ammoo gara kallattii ispaaltii gad yookaan ammoo gara Hamzaa duwwaa 3 kan ture akkasuma ammoo duwwaa 4 kan ture akkasuma ammoo duwwaa 1 kan ture kunniin ammoo kifla katamaa Adooshee jedhanii qoodamiinsa magaalaa Adooshee kunniin maqaa balbala Walasheeti. Kun waan gaariidha amma qoodamiinsa kanaa walii wal qabatee waan asii kaaseef asumaan keessa bahuu fi dubbii fida. Dubbii fida yaa. Fuudhetiniin siin kutallee beektaa yeroo tokko. Waa iftaaraatti deebiiti. Waa iftaaraatti yoon sii deebi'u akkaataan ani itti dhagee magaalli kun Roobee fi Goobaa kana yoo walitti eda'an guddaadha amma hedduu guddannee jirraa hedduu dheerannee jirraa hedduu bal'annee jirraa namaan sodaachifna beektaa amma. Akkanatti. Jechuun baay'ina uummataatis hedduudha qabna. Haalli itti dhagee immoo jireenya biyya keenyaas inuma beekta. Namni hundi konkolaataan qabu. Namni hundis of jaalatee jiraatu. Nama hundaafis jiruun hin guutu. Uummanni keenyas akkuma jalqaba sii kaasee baay'ee waan ta'eef magaalaan Goobaas yaadaan waluma bira jirraa tokko naannoo Goobbaatti qopheessine tokko immoo as magaalaa Mateenatti magaalaa Roobee tan amma keessa jirutti qopheessina wanni jedhu yaadni ka'aatiin hin ture. Kana jechaan maali? Sanis waliin qopheessina. Kanas waliin qopheessina. Wanti jedhu yaada gaariin ka'aatiin ture ka'aas jira. Kun immoo akka kiyyatti yaada gaariidha jedheetiin yaada. Yaada gaariidha. Kana caalaa immoo bal'inaan koreewwan yookaan ammoo qabatanii deemaa jiran waan jiraniif isaanii wajjin marii bal'aan taasifna jedheetiin yaada akka kiyyatti akkasumatti irra bareeda waan gaariidha jedheetiin yaada beektaa yeroo tokko beektaati galma deemtuuf osoma of duratti ilaaltu waa tokko illee hubannaa xiyyeeffannaa keessa galchuun murteessaadha. Ilmi namaa daqiiqaa tokkoof illee akka inni yaadaan bulu akka inni yookiin immoo rakkatu hin feenu miti. Akkuma ofiin barbaanne san jechaadha. Nama biraatiifis hin feenu jechaadha waan san. Kana jechaan maali? Ifaa jedha qaba. Amma yoo kana guutuu walirratti finneetiin hin qopheessina jenne. Sila kama Roobee guutuu kanatu ka'eetiin hin Goobballee dhaqa. Deema moo? Goobbatu dhufeetiin asitti ulfaataadha beektaa kuni. Garuu immoo koree tokkoon bakka lamatti yoo hojjenne koree tokko dhaabnee bakka lamatti yoo hojjenne yookiin koreeyyuu bakka lamatti dhaabnee yaadaan wal bira jiraannee maaliifi ulfaataadha jechaan ati bakka lama koreen tokko yeroo lama ulfaataadha. Nama keessa jiru muka lamaan koran jettee Oromoon akkasi beektaa. Kanaaf wanni guddaan maali? Islaamummaan waa hunda caalti. Biyya walitti qabnaa. Obbolummaa qabnaa. Karoora dheeraa waliin qabnaa. Kaleessa gaafa wantoonni tokko illee gaafa nuti darbu walumaan nuti darbi kanuma kana xiyyeeffannaa keessa galchine sunis kiyyaa kunis kiyyaa. Walumaatti deemna. Akka zaar poodkaasitti lachuullee isiniif dabarsuudhaaf nuti qophiidha. Kanaaf kan ittaanu waa'ee iftaara guddichaa bal'inaan nutis yaada baay'ee irra kennee jirra. Waa'ee magaalaa keenyaa haala teessuma isiitiin wal qabatee waan baay'ee kennee jira nutis. Garuu kana caala guyyaa iftaanii yookaan ammoo iftaan kan namoota waan kana qabatanii deemaa jiran akka isin dhiyeessinu asumaan isinitti himuu barbaada. Osoo keessaa baane. Nuuf golchaati. Kan itti aanu ajandaan guddaan akka biyyattiitti akka magaalaatti qofa osoo hin taane akka biyyattiitti akka biyya kanaatti baay'ee achisaa fi baay'ee kan nama suukaneessu kan yeroo ammaa kana Ramadaana keessa ta'u waliin guyyaa dheengaddaa odeeffannoo as bahee tokkotu jira. Odeeffannoon sun waa'ee hajjiiti. Hajjii ilaalchisee hajjiin harkaan islaamummaa harkaan shanaffaadha. Harkaan shanaffaa ta'u waliin namoonni dandeettii waan sanitti qaban akka hajjii dhaqanii
beeyti rabbii hajjan waamichi godhama dirqama nama dandeettii qabutti kana ta'uu waliin dandeettii san fuudhanii samiitti ol dabarsanii jiran beeytaam dubbiin dheengadda as baate ka maal jetti hajjiin baranaa qarshii 300 fi 15,000 jetti akkana inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun wallahi baay'ee nama rifachiisa ani yeroo argetti jechuudha ummii waliin taa'aa ture yoo dhugaan as deebine ummiin tiyya bara dheeraa hajjii hawaa turanii inshallah yoo rabbi jedhe kun dabalee fillee waan hafan hin qabu garuu yeroo an timetti baay'ee rifatanii turan information argadhe yeroo timetti baay'ee rifatanii turan an kabira jiru ka ammallee abdii qaban sanii fillee ka abdiin kun ummiin tiyya ka akkasii rifatan namoonni dandeettii hin qabne namoonni nama hawwiin isaanii dheeraa ta'e mallaqa ammoo waggaa tarii gadi naa deebi'a waggaa tarii gadi hin ta'a akkuma beekamu waa'ee majlisa biyyattii tanaa yoo ilaalle wanni baay'een jijjiiramee jira jijjiirama kana keessa wanni wahii nurraa hir'ate jedheeti uummanni ka eegaa ture akkana moo akkanaami dhugaadha dhugaa dubbatuudhaaf yaadannaan taree beekta jechuun waan kana wayita yaadu kennoo hireen maali wanti jedhus keessa dhufa dhugaa dubbatuuf uummanni kun inuma qabsaa bara dheeraaf qabsoorra ture uummanni muslimaa akka islaamummaa isaatti jabana dheeraadhaaf qabsoorra ture kun waanuma waliin beeknu dhimma majlisa biyyattii waliin wal qabate falmii hedduu gaggeessaatiin hin ture falmii kan gaggeessaa tureef immoo yookaan haqa adii yoo walitti himnu taate falmiin kan gaggeeffameef teessoodhaaf miti falmiin kan inni gaggeeffameef amaanaa uummata muslimaa ofirratti fuudhanii bakka dhiibbaan islaamummaa irratti godhamutti dura dhaabatanii waan san gama barbaachisuun adeemsuudhaaf akka kiyyatti jedha akkana islaamummaan tanumaa natti fakkaata isaan illee itti gaafatamummaa isaan fudhatanii teessoo irra taa'aa jiran dhugaa dubbatuudhaaf hajjii namni kamuu imaawwa nus imaawwina dirqamas waan taateef akkasuma immoo hajjiin waan guddaadha islaamummaa keessattuu akkuma tikaaste harkaan islaamaa shanaffaadha waan islaamummaan irratti gad dhaabbatteedha jechaadha ekkas utubaawwan islaamummaati utubaawwan islaamaa keessaa isa tokkodha garuu immoo haga amma qabsoon hedduun gaggeeffamee dhimmi majlisaallee haga tokko daandii qabate kana wantoonni akkanaa kunniin hin sirrata jedheetiin yaadaatiin hin ture uummanni muslimaa jechaadha garuu waan si ajaa'ibu gaafa hajjiin 315 ta'eetiin arginu 315 gaafa ta'eetiin arginu ani akkaataan ani itti hubadhe sila majlisni xiyyeeffannaa keessan galchine homa fidanii itti kennan fudhatemu falmii uummata kanarraa taasise waan jiru xiqqoo yaadeetiin ture ani waa'ee dhimma majlisa odeeffannoo amma bahee qarshii 315 jedhame kanarratti baay'ee rifadhullee deebii gahaa kennuudhaaf baay'ee rakkadhee ture yookaan ammoo majlisa waajechuudhaaf yookaan majlisa darbachuudhaaf yookaan ammoo majlisni akkamitti akkana godhe jechuudhaaf rakkadhee ture maaliif seeta namoonni majlisa kanatti dhiyaatanii yeroo hedduu waliin turan wal quba qaban namoonni bebbeekamaan akkasuma odeeffannoowwan biyya kana keessatti islaamummaadhaan wal qabatee irraa fudhannu namoonni hedduu waan kana irratti jecha jiran tokko jira qarshii rakkoon qabu namnummaan tajaajila irratti akka rakkanne namni tajaajila isaa kennamu irratti akka rakkanne jedha turan wanni kun ani garuu akka naaf mul'atetti mallaqni humnuma isaaniitii ol ta'eeti yookaan ammoo sharafni biyya kanaallee baay'ee dabalaa jiraachuu waliin waan akkas ta'ee na fakkaata taani ammoo ati yaada irratti kennuu dandeetta jechuun maal jechuu barbaadetti beektaa nama dubbitti jettee haa deebi'u itti deebis xiyyeeffannaa hin kennine wanti jedhu na dura dhufeetiin hin ture gaaffii ta'e waan kanarratti waan amma ta'e kanarratti sila waan kana waliin ta'anii baasammoo qaama dhimmi ilaallatu waliin itti kenname immoo baheetumaan akkuma kanaan dura majlisa kanaan dura hamataatiin hin turre san homa itti kennan hojiirra oolchamu wanti jedhu gaaffiisa dhugaadha gaaffii namatti ta'a garuu immoo akka akkas hin taane abdii qabna dhugaa dubbatuudhaaf majlisni amma laaftuutti hin dhufne
Akkasuma immoo wantoonni hedduun daandii qabatan jedheetiin yaada. Qabataallee jiran jedheetiin yaada. Wantoonni kanaan dura uummata Islaamaatti eeggaa fi taasisan turan. Rakkoos ta'aa turan. Rakkoos ta'aatiin turan. Furmaata argataatiin jiran jedheetiin yaada. Kan argatanis hedduudha waan ta'eef san akkaan jalqaba jedhee san akka hin taane yookiin akkuma fidaniitti kennan san akka hin taane nutis abdii qabna. Abdii qabna. Isaanis hin godhan abdii jedhu waan irraa qabnuuf. Kanaaf waan ati kaafte keessaa dhimma sharafaa waliin wal qabatee dhimma hajjii qofa osoo hin taane wanti biraatu wantoonni hedduun isaa yaaddoo keessa galcheetiin hin jira uummata kana. Uummata kana dhugaadha. Namoonni hedduu uf jibbaniitiin hin jiranii. Jireenyi hadhaa'ee jira. Daldalaan uf jibbee jira. Akkuma tuuti jireenyi hadhaa'ee jiran namni beeytaa naan galle akkaataan itti ibsitu iyyuu si dhiba. Kanaaf wanti guddaan amma taasireef naaf kaafte keessaa qarshii rakkoon qabuutii namoonnummaan akka rakkanne wanni jedhamu sun fudhatamuu ana biratti fudhataman qabu. No, akkati an isbirate fudhatamullee hadhabuuti. Namoonni akkas jedhan sunneen asiin dura yookaan ammoo majlisa asiin dura dabrirratti namoonni hedduun baay'ee rakkachaa turan. Keessummeessa irratti namoonni asii deemanii achitti badanii badhee keessa badan baay'ee jiranii. Tajaajila takka illee sun argatiin kaasii galan jiranii. Maal jetta ati mallaqa san hunda kafalteeti yeroo asii deemtu. Asitti wantoonni hunda achiis danda'an jettee kaatti achi deemtu. Yeroo achi geette immoo waan hunda mallaqa keetiin godhataa jedhan. Namoonni asii deeman waan hundayyuu tokko lama jedhee kan sitti mun dandeenyu waan hundayyuu mallaqa ofiitiin yookaan ammoo kadhataniiti kan isaan argatan jedhama. Namoonni kunniin waan kanneen yookaan ammoo waan eega hajjiidhaaf asii gadi baate itti rakkattu kanneen waan quba qabaniif ta'a. Kan isaan yaada kana kaaniif. Garuu sanillee xiyyeeffannaa keessa galchan waa'ee mallaqaallee osoo xiyyeeffannaa keessa galchanii waa wahii jedhanii namatti tola. Dhugaadha beektaa. Amma jechuun haala yoo akkas jenne namni hundi wal qixaamti namni hundi wal hin qixxaawu. Baay'ee namoonni tokko akkaataan isaan itti garaas nyaatan jira. Qarshii 200 biraa qarshii 200,250 biraa dhukkubsataa maaliif beektaa? Hajjii dhuftuun deema waan jedhu. Achi kaahatanii hajjii dhufuun deema waan ta'e yoo guddate yookiin 200 yookiin 250 caaltu waan jedhuun sanii gad ta'ayyuu yookiin sanii gad ta'ayyuu wanti jedhu majlisni nu jijjiiramee jira. Kan duraanii sun nu nyaata ba'anii akkana. Amma immoo kanarratti fooyyee arganna jedhaniiti. Kun immoo fooyyee nuuf fida waan jedhu of keessatti waan uumaniif namoonni hedduun biraa dhukkubsanii biraa daaranii maaliif fedhii hajjiif qaban fedhii iddoo san ejjechuudhaaf qaban dursanii utubaa islaamummaa kana guuttachuudhaaf waa hedduurraa uf qabanii gaafa immoo waan kana dhagaan ulfaataadha beetaa hirrifattaa abdii murtaa ingaabbita wantoota hedduurraa jechaadha. Maallaqa sana osoo ittiin dalagadhee osoo akkana godhee har'a maallaqni sun eessa jira wanni jedhu si keessatti uumama. Garuu gaafa amma ka maallaqaa rakkoon qabu yoo jenne namoonni biyya keenyaa hunduu maallaqa dinagdeen isaanii wal fakkaatuudha qabaachaadha. Gaafa kana galii fi baasiin isaaniillee wal fakkaatuudha qabaachaadha. Kun immoo xiyyeeffannaa keessa galuu qaba akka kiyyatti maybe barana wantoota tokko irraa kan ka'e san keessa deemnee haasa'uuf osoo hin taane hagana gahuu hin danda'a. Waan jedhamu waan nama shakkisiisuu hin qaba wantoota hedduutu jira waan ta'eef jechaadha. Qaala'insa jireenyaa waliin wal qabatee garuu immoo of duraaf yoo rabbiin jedhee ummanni keenya immoo ummata biyya kanarraa ifaaja guddaa qabudha. Gama islaamummaatiin muummichi ministeeraa keenyas yoo dubbatan beektaa islaamummaa hambin hin barsiisne jedhaniyyuu inumaayyuu hambasanuuf nutu barsiisa. Nutu isin barsiisa jedhaniitiin turan. Ummanni immoo seenaa keessatti illee biyyi keenya islaamummaa keessatti gama asiin gama masjiida naannoo Tigraay kana Najjaash yoo achi fuulleffattu seenaa gaggaarii seenaa babbareedaa seenaa biyya kana waamsan hedduu gahee hedduu namoonni taphataatiin turan uummata musliimaati. Garuu seenaa keessa qorannee beekuu baannullee yeroo darbe raayyaa abbaa maacaa magaalaa keenya yeroo dhufetti masjiida nama 10,000 salaachisuu danda'u biyya baalee tana keessa akka jiru beekanii jedhee ture. Yeroo jalqabaatiif biyya kana keessatti jedhee ture. I don't know seenaa kamirratti akka dhagee kan raayyamaaf deebifna. Raayyaan osoo dhagahee kitaaba sana iddoo isaatti nutti hime yookaan ammoo asumaan shee ibsaallee jiranii quba qaban waan ta'eef hayyuu seenaati.
iddoo kam akka ta'e fi bara kam akka ta'e osoo nuuf himanii nus deemnee qorachuudhaaf yookaan ammoo itti fuulleffachuudhaaf akkasuma itti kaluu jirrelleedha waan ta'eef ofirratti hin fudhanna itti fufate yaada kan ga'e. Eeyyan seenaadhaan hedduu babbaay'ee qabdi. Seenaa gaggaariidha qabdi. Kanaafuu wanni guddaan maali beektaa dhaloota kana akka inni of jaalatu haala danda'amiin yoo ka gootu taate abboota keenyas akaakayyoota keenyas kan lubbuudhaan jiran dhaloota ammaa kanas haala danda'amiin haala inni of jaalatu haala inni biyya isaa jaalatu haala inni amantaa isaa jaalatu haala inni waan dhaalisan haala gaariidhaan dhaalchisu yoo ka gootu taate wanni sharafuun takka illee hin jiru wanti kaleessa as darbisuun jechaadha. Wanni barbaachisu haala mijeessuuf qofa. Haala mijeessuuf qofa jechaadha. Keessattuu dhaloonni ammaa kun dammaqaadha. Hedduu of ta'aadha. Biyyas jaalata. Ofis ta'a. Amma ni ilaalu baay'ee dhaloonni ammaa kun of ta'uu irratti xiyyeeffannaan isaa jechaadha. Maaliif of hubatee jira, of baree jira. Of argee jira. Kanaaf wantoonni hedduun akka sirratu amma gama hajjiitti yoo achi deebinu kallattimaan wantoonni akkanaa kunniin normaalii majlisa amma irra jiru kana hedduu isin abdannaa, hedduu isin kabajnaa, hedduu isin jaalannaa, hedduu abdii hedduutu jira waan ta'eef. Waan kana xiyyeeffannoo keessa galchitanii wanni sirraa yoo jiraate wanti kun akkamitti akka ta'e osoo hawaasa kanaaf ibsitanii tasgabbeessitanii namoonni hedduun kariifatan hin jiranii. Kan muufatanii isin dhabamanii. Kanaaf mufii namoonni hedduun karaa social miidiyaatiin namoonni hedduun mufii ibsataa jiran beekee. Mufii ibsataa hin jiran yaa. Mufiin ammoo manna chirratti ibsatu kun hawaasa keessa gabbu'ee waa hin taane yookaan ammoo yaada hin taane sammuu keessa fiduu danda'a waan ta'eef wanni kun xiyyeeffannoo keessa galee yookaan as bahanii waa wahii jechuudha. Waa wahii jechuudha qaban yaa. Waa ibsa wahii. Ibsa kennuudha qaban waan amansiisaa ta'ee hawaasni wanni inni hin amanne hin jiru. Waan amansiisaa ta'an isin amanaa isiniif hubataa. Isiniif hubatalleedha. Namoonni ammoo achi ta'an ammoo namoonni hawaasni beekuudha namoonni hawaasni ta'amanudha waan ta'eef asumaan warroonni dhimmi kun ilaallatuun dhimma kanarratti as bahaatii kallattiidhaan yaada keessan uummataaf ibsaa waan jiru waan dhokate waan uummanni argisiisaa waan jedhu asumaan dhaamsa dabarsinaa fi odeeffannoowwan guyyaa har'aa qabannee dhufne sadiin kana akkana hubattan abdii qaba. Tokkoffaa waa'ee faa magaalaa keenyaa ilaalchisee baay'ee nu rakkisee nu yaachisee waan jiruuf dhimma sana irratti bal'inaan yaada irra kennee jirra. Baduuf ta'aa jirti dhugaadha. Wallahi dhugaaf baduu jaarti. Inni lammaffaa ammoo waa'ee qophii guddicha ifxaara magaalaa Roobee keessatti as deemaa jiru. Magaalaa Roobee keessatti qopheessuudhaaf haala ajaa'ibaa ta'een haala adda ta'een hirmaannaa shabaabaa bifa ajaa'ibaatiin hirmaachisetti kan itti deemamaa jiru. Inni sadaffaan ammoo waa'ee hajjii akka biyya keenyaatti akka magaalaa keenya qofa osoo hin taane akka biyya keenyaattis uummata yaachisaa jirudha. Wantoota kanneen irratti bal'inaan yaada irratti kennee jirra. Haasaa keenya keessatti jalqabarraa gadhumaatti wanni isin mufachiifne yoo jiraate yaanni hin taane kan nu keessa buufne yoo jiraate yookaan ammoo waan hin taane waan silaa hin barbaachisne keessa seenneeti haasoyniiti yoo jiraate isinummaan nu sirreeffadhaa jennaan ika. Eeyyan maaltu jira seete gulaalaa fi madaalaan kenna uummata keenna. Namni hin dogongorre immoo maal jedhaa yoo dubbatu namni hin dogongorre nama yaalle jedha nama tattaafanne. Nuti jechuun hin dogongorru hin jennu. Waa hedduus dogongoraan dhufne har'as meebi dogongorree jira. Dogongorra irraa bilisaa miti jechaadha yoo mo'isa. Bilisaa miti. Bilisaa miti. Namni waa dalagu dogongoruu isaan oolu. Namni waa dalagu dogongoruun isaan oolu. Maaliifi dogongorteeti kaatii bartu. Kaatii bartu dhugaadha. Barnootni guddaan dogongora irraa kan baratamudha. Akkana. Ani sagantaa kana kan isin biraan gahaa ture an Abduu Pirooti akkasuma immoo Abdiyyoodhaan waliin ta'uudhaan sagantaa kana kan isin biraan gahaa turre akkasuma immoo wanni osoo isin yaadachiisin kan isin bira taruun barbaanne chaanaalii YouTube keenyaa subscribe shares gochuudhaan nu bira dhaabadha akkasuma immoo like tuqaa akkasuma immoo page Facebook keenyaatti follow godhaa maashaallah yeenya kana baay'ee deemaa jira FB keenyas follow gochuu hin dagatina kan bira. Okay, TikTokos qabna Abdiyyo yeroo hedduu TikTok kanaaf falma nuun daganna waan ta'eef TikTokos follow godhaa waan kanarraa fi waan Abdiyyoon ittiin goolabu yoo jiraate Abdiyyoon isin haa goolabu
nagaan ana sumaan nagaan tura isin jedha ofeesuma taa'aa argamu Ngola ba. gola abshir Toliga qilleensi kabajamtoota akkasumatti naami qilleensi qilleensi hedduu qorraadha dhugaa dubbatuudhaaf ganna keessa jira wanta duruu furdaadha harreenumaayyuu dabil furdaa yookiin dabalatee kanaaf kabajamtoota daawwattoota Zaad podcast qophii teenatan dubbitu dubbii fida jettutan Abduu Proodhaan saaqamtuun yookiin qopheessaan sagantaa kanaa kan ta'e Abduu Proodhaan isin bira geetturraa waa hedduu akka hubatanii fi waa hedduu akka baratan akkasumas immoo hedduu akka ittiin boharan abdiidha qabna maaliif bifa aartii fi bifa bohaartiitiin bifa waa hedduu wal yaadachiisuutiin seenaalee tuttuuneetiin kan nuti daawwattoota keenya biraan gaasin hin turre kanaafuu ani immoo ani har'a keessummaadha istuudiyoo Abduu Prootti ani keessummaadha namni keessummaan nama nu lamaan alaati baay'isoo keessummaa jechuun nama nu lamaan hin ta'ini yeroo dhiyeenya kana yoo yaadatan ta'e keessummaa jedhee fidee dhufe Araan keessummaa miti naan jedha asitti. Ani sagantaa dubbii fidaarratti keessummaa miti. Keessummaa miti. Maal jedhama? Maatiidha. Maatiidha waan ta'eef maatiin keenya hedduunis hin jiranii waan muufatan natti fakkaata hin muufatina. Abshir. Quronni kaameraa duubaan daawwatanis. Kaameraa duubaan daawwatanis maatiidha waan taataniif kanaafuu gaa qophiin keenya kan har'aa kan ajaa'ibsiisaa fi dinqisiisaa ta'e kan waa hedduu hammateetiin hin dhufe kan har'a qabanneetiin hin dhufne kanumaan goolabuudhaaf deemna anillee waan irra deebi'eetiin isinitti dhaamalu chaanaala YouTube keenyaa Zaad Production subscribe share fi like gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaan nu jajjabeessa. Namni like nuuf godhe, namni share nuuf godhe, namni subscribe nuuf godhe nu biraa galata qaba waan ta'eef kanarraa kanaan goolabuudhaaf deemna. Of duratti immoo yoo Rabbiin jedhe wantoota hedduu kana fakkaatan, wantoota dhimmoota magaalaa keenyaatiin wal qabatan, dhimmoota biyyoomaa, dhimmoota akkasumas immoo jiruu hawaasummaa waa hedduu bifa seenaatiin, bifa waa hedduutiin wal cinaa qabnee akkasumas immoo yeroo tokko hayyoota waliinis taanee isin biraan gahuudhaaf nuti balballi keenna. Agartanii biree mabratii waan nu jenne. Wallahi billahi.